qalbiin isiin cabinii kaameraan ija daawwattoota keenyaa duratti akkuma gaafsan xiqqaa itti geessi waan si kenne daawwattoota keenya agarsiisii itti narraa kenni kanaaf nyaata diddee kanaaf fudhattee akka maatii galtu kabajaan gaafatu barbaanna isinillee daawwattoonni keenya nutti naarinaa. Ani amma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi daawwattoota keenya jirra jirtu fayyaan keessan nagaa badhaadhaami baga jiraattan isiniin jechaa guyyaa har'aa akkuma beekamu jechuudha guyyaa har'aa na bilbilanii zabiibaan jechuudha akka gaafa qubee irraa fuudhee biraa deeme waan nyaattu waan dhuydu namoonni akkasuma hin jedhani bakka mana kaleemu engadda geeti kooyaa bakka rakkoo akkasuma daawwattoota keenya kabajamu beeti salaamu alaikum daawwattoota salaamu gaafa dafeen illee hin deemaara. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys akkam kan agarsiis jakaamera jira baga jiraattan isin jaalanna isin kabajna iddoo guddaa isiniif qabna bannaataa nu isin jaalan akka wanti biraa hafu akka isin jaalannu nu beekaa. Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo koomentiin tokko koomentii namatti tolaa jirtan baay'ee namatti tolaa walumaa qabnee deebisaa keessatti deebi'ee mara isaatu barreessinee kiyyaaf hayaat maalolii ta'anii zabiiban maal waa baay'ee jettanii harka qabannee jirraa kana maraayyuu yeroodhaan dheebii jirra dhiifama nu godhaasiniin jechaa qabdu faanaan jedhan. Daawwattoota keenya dhugaa dubbachuuf nama dhimmi dhufeef dhimma waa'ee zabiibaatiif dhufee dhimma lubbuuti jechuun namni guyyaa haganaa kana nyaata didee osoo waan nyaatiin osoo nama waliin haasa'in afaanuu nama ajaa'ibaa yoo nama waliin dubbatinii jechuudha. Akkana jirtii jedhaniitiin anillee xiqqoo isii sila guyyaa kana maraayyuun turu sababa na dhukkubeef dhufuu hin dandeenye akkasumatti sagalee kiyyarraayyuu hin beektan jechuudha. Kana waan ta'eef guyyaa irraa dhufee Rabbi si haa fayyisu du'aa goona bakka. Maaliin dhuftee yoo ka jettan taate isiin sababni isiin nyaata diddeefillee sababni isiin nama waliin haasa'uu diddeefillee sababa qubee kanaati jechuudha. Kun qubee gaafsan isiirraa fudhallee irrallee ijuma keessan duratti isin deebisuuf deema. Ofii immoo qubee kana yoo deebiseef immoo maaltu akka ta'uudhaaf deemu walumaan kalaallu ta'a jechuudha. Isinillee yaada kanarratti yaada nama qubee isii deebisee yaada nama dhiyeessu kanarratti kana gargaartan abdii qabaamee dhagiyyaami kootu deemu. Zabiiba. Isin viidiyoo kana itti muddaatii sheer laayik sabiskiraayib godhaa daawwattoota keenya kabajamoo fayyaa ta'a isin jenna. Faajirti. Isin barsi bira taa'uu fe'ee qabdu. Maal ol taa'ati? Namni kan waan agartii kanaatiif jecha guyyaa ganaa kana nyaata jiru. Kottaa. Inni nyaatte ani ugaa rabbii miti odoo ani si ta'e nyaatte maa kan nyaatti garuu isii bar meeshaa indoo min didde jetta odoo torbee lama sadi didde maaliif si fakkaate indee meeshaa hagana ga'u meeshaa gandaa harka qabattee nyaatti. Suurri tanaa waa nyaatte guyyaa meeqatti nyaatti sila. Indee Tara gurgurra birrisiif hin dabar qubee. Kanaan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu jechuudha. Kunoo hayaatiin nama xiqqaatee akka malee hin ta'ini. Kanaaf qalbiin isiin cabinii kaameraan ija daawwattoota keenyaa duratti akkuma gaafsan xiqqaate ija keessan dura irraa fuudhee adhallee ijuma keessan duratti itti deebisaa achirraa waan hafeen immoo kan itti deemnee waliin ilaalu ta'a itti agarsiisnee. Sirri guys dhugaa isillee dhugaa sirri innillee dubbii guddaa harkatti qabateetiin jira. Maaliif namicha kana amma guyyaa tokkoon namni adabaafuu jaalalaafuu namatti ufa namatti illee alata nama qorateeti akkanumatti achuma laaleetiin nama ufu namichi ufe sunillee dhugaa qaba argiteeni nu jibbuun yookiin namni jibbuun wanta birooti. Garuu inni adabaan dhufee mi adabumaan deebi'uu qaba. Kiyyallee dhaan isinii uf osoo hin ta'in isinillee na ageettu isinillee agaa odoo namni akka kanaa ufeetiin jiru odoo mana jiru odoo kana karaa ta'uun geeggeessin yookiin ofittoon fu'atin yookiin ofirraayyuu hin geeggeessin akkami kun irratti ufaa. Nummoo kana anis hin beeku of course maal akkam isiniif fakkaate guys kana kiyyaanii kana argeetiniin yaada ofii haa gadi irraa bu'aa deemu jechaaf malee nawriidha. Sirrii miti. Kana garuu kana dura wanni martiin isa dura beekti kana nama dhufetu irra
sirri eenyu amma isin maal jettan mucattiin cinqinaa maali hin godhinaa ka isin jarana ka jaalatanii guyyaa tokko feelii go'uun isaa waan hin hafu. Ida ka jaalatanii du'anii fi of gatanii fi maatii ofii gatanii fi sanyii ofii gatanii fi gosa ofii balbala ofii waa hunda gataniitiin deemaniif sunillee guyyaa tokko namaa bara. By nature namni hin jijjiirama. Akkasittillee 100% ka ofii jaalatti jedhan sunillee 100% ani haga namara hin qoobsu haa ta'u. Namni amma baay'ee jaalala hin beeku jaalala amma kan jaalala deebitatte maaliif honno ka wal amma maanas isaanii garsiisiti kamaatii maalii hin cinqinaa isiin garuma ofii feet nama ofii feet ka je'an kanaaf bara. Isi kana suuta viidiyoo bakka waan kan ta'eef nu isii ofii miti isii cinquu ofii miti alillee ta'ee kiyyallee isii cinquu barbaannetii miti isiin cinqinu kuni meeshaa gandaati. Ta'us isii birattuu hafa isaaf isii jidduutti hafa ta'uu baatus hin galchitiif ishii kana kan murteessu maatii malee nu asitti murteessuu hin dandeenyu. So kana isiillee wanni nyaatallee diddeetiin haga namara ooddefillee meeshaa gandaa narraa fuutanii meeshaa gandaa meeqaan akka bitamin beeku ani qabaa'ee kana biteetiin hin kafalu yookiin qarshiin kafalu naa irraa fuutu malee kalellee bakka dalagaa deemee idaa'een dalagaa yoo hin deemne hin dhabee. Inna guyyaa tokko immoo silkiin jala kaasuu didee bilbileeyyuu isin biratti bilbileetiin hin jee soo kana fakkaataa kun meeshaa isii guutuu homuu jala honnoon jenne akkasumatti kino laala akkuma honnoo jettetti akkanumatti deebiseef wanna takka irraa hin goone irraa hin cabne irraa honnoon jenne galchitee fi go'attee kana wanni nu beeynu tokko hin jiru garuu meeshaa gandaa ta'us ta'ee ta'uu baatullee galchuun dirqama waan ta'eef kinoo laalitiin fu'atte isillee kun kan nurratti isin kasaste isillee nu aartan kun kaayadhu sarka ga'ee jira meeshaa kan keebbuutu laalatti daawwattoota salaama gaafadhu minaa galee argadhe kan maaf samoona cinqamtee boottee niin si da'amanii nyaatallee deddeebiti bakka nullee akka isaanillee nutti aada kan warreeftoota kennan barbaannaa bariin jaalannallee hin feenallee maaliif akka isaan nurra ja'an hin barbaannu waan ta'eef ittiin Isa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jirtanii hordoftoota bakka kiyyaallee na deemsisaa dhiisaa fi ani dhiiseeraalee. Akkasii waan tokko wani jabaa qoy mee hin xumurtaa. Haa deemtu ka jette sanoo an akkamii adda ta'a isin deemsisisuun sirrii miti waa'ee deemsisii. Waa'ee sanii irra hin jiru. Daawwattoota keenya kabajamu waan kanarra dhibbaan dhibbatti akkana gargaartan abdii qaba. Boorsaa isii fuue. Akkuma meeshaa isii deebiseef kun shaantaan kasiiti. Guyyaa dharraa shaantaa isii fudhattee akka maatii galtu kabajaan gaafatuu barbaanna. Isinillee daawwattoonni keenya nuti naannaa. Ani amma nama dalagaa qabu nama yoo xiqqaate as keessatti isaan kanaayyuu to'atu danda'u miti. Innaa olii gad deeman jechuudha waaddaa. Kanarra immoo maatii maggaltee maatii biratti abbaa barbaadde jaalattee abbaa barbaadde waliin wal fuudhanii akka fedhanaa ta'anii dhimma kana keessaa bahuuf isiin shaantaa isii fudhattee waan tiraanspoortii isii kenneefi akka galtu kun hojii keessan dura narraa itti himaa. Hin galtu galiitii. Dhugaa rabbii waan feete fidin galtu akka hundaan. Addatiyee taa'a. Atta godhu iddoo Addatiyee taa'a kalaas hin galtu. Bakka ijoollee taawwan siyaa ergan isiin haa galtu. Isiin hin galtu. Isiin asi qillee. Isii ammaan isii waliin wal baree jiran atto. Isii asittam isii qilleensi hin tasmaammaanii. Maal ta'eetiin hin dide? Hin fudhanne qilleensi isii. Shaantaa kan kee fudhadhu boru ganama anatu makiinaa si korsiisa. Asiin karaa kanaan dhufuu dalagaaf deemu. Naraa seentee. Maal yaadda? Achitti illee yoo karaa kanatti illee irraa buutii jettanillee akka tan taate achitti illee bakka makiinaa irraa buututti illee anuma nama itti godhee eeganii fuudhanii maatii biraan argan. Ani xaaxaa kana maraayyuu fixachuuf isiin kabajaan gara biyyaa akka deebituu naa gorsaa naa jajjabeessaa isiniin jedha namni naaf yaaddan namni na jaalattan waan kanarra na deeggaraa isiniin jechuu barbaadaa akkasii maal jettan? Ani hin deemtu jedha. Kamitti deemu? Maa akkamitti deemte addatiyee ta'a? Jechuun waan amma isiin gootu kana marrattuu alaaftinnaan fudhattaa? Itti gaafatamummaa wanni isiin dalaydu kana badii isiin dalaydu kana mararrattu. Badii maal qaban? Badiin qabu itti bira. Jechuun wanni akka amma uumamee kun lammata akka deebi'een uumame. Jechuun inni bar uumamuun isaa nafu bara. Kun waan dhaabatu miti.
Kuni eegalamee waan kana yoo xiqqaate lakki anatu itti gaafatamaa isiyyuun gaafatiin ana gaafata hoo jetti. Kunuun ta'an isii adeeguu haateettus bira. Daa mucattiin iddoo birallee beekuu baattu haga haamilteen kana haga mannahaara dakasiisan beekonna beektu ani isirraa onno masbuuluma maalii isa fo'atuu hin danda'u. Maqaa eegale fudhatu hin dandeenye ganaa boruu agartu gara biyya bakka. Tittiratu jammarte gadhima deddeemti barreessa. Gabayaa takka jira beektaa gabayaa san erga achumaan odumaa deemtu baratte. Amma maa akkanatti hin deemtu sootu. Fayyaduma maatii fudhatti garuu naa wayyaa. Maa? Bakka afaan. Haa galtu sirrii anillee qalbii takkatti jiyaan dalagaa argachuuf yeroo mala Silaamaantu qalbii lama siin godhe. akkam taatan maal keessa jirtan jedhee yaadurra Mee gaabbii bannaati xiqqoo turii gaabbii. isiilleen galtee maatii haa tajaajiltu. Ijoolleen Anoo ishee akkama ati akkuma rabbisi godhe taata. maalitti argina? Hin beeku bakka ani hin deemu. Ati dhuunfaatii kana dalaguu baattee bara. Maatii maaliif lamaan balleessee? Ishee bakka. Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo fayyaa ta'a lafa jirtanii nageenya rabbii isin bira nuuf haa jiraatu. Akkasii jajjabaadhaa share like subscribe godhaa jajjabeessaanii waan achirraa fe'in immoo waan ta'e hundaayyuu suuta yeroodha yerootti jala bu'ee kan isinii waraabu ta'a. Ara xiqqoo isii sirrii hin jiru. Ulfaa otita qubee matanaa deebisuuf uufte. Jechuun maal godhee namni kanaaf jecha lubbuun ofii dhabuullee gaarii miti. Nyaata maan deddeebara. Iddoon isii ta'ee mididaayyuu. Kana waan ta'eef galchee fi daawwattoonni keenyallee gaafsanillee ijuma isaanii duratti irraa fuune ardhallee immoo ijuma isaanii duratti hin deebisee fi akkasii jajjabaadhaaf yaadu.